Itti yaanne. Qophiin kun torbanitti guyyaa tokko sa'aatii kanarraa jalqabee kan darbudha. Qophii kanaan aadaa fi afaan, duudhaa fi aartii, walumaa galatti jiruu fi jireenya guyyuu hawaasaa, maanguddootaa fi hayyoota keenya afeeruun waan keenya warra keenyaan isin bashannansiisaa kan barsiisan isiniif qoodna. Itti yaanne. Itti yaanne. Itti yaanne. Harka fuunee ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya jaallatamu. Egaan qophiin itti yaanne har'as dhangaasaa qabatee dhufee jira. Akkuma beekame egaa dhaggeeffattoota keenya jalqaba irratti gaaffii hirmaachisaa har'allee ni qabna jechuudha. Egaan jalqaba irratti dhiifama sin gaafannaa torbanoota darban keessatti egaa karaa toora bilbilaa istuudiyoodhaan akka nu ergitan taasisnee turre, haa ta'uyyuu malee hanqina teeknikaa nu mudatee waan tureef nuuf galchaasiniin jecha. Garuu har'aa jalqabee egaa namni deebii sirnaan barreessee yookiin barreessitee nu ergitan badhaasaa sadarkaa tokkoffaan qarshii 50, sadarkaa lammaffaan immoo qarshii 25 kan isin badhaasnu ta'a. Akkasumas egaa dhaggeeffattoota keenya yaada keessan, qeeqa keessan dhimma itti yaanne irratti kan xiyyeeffate karaa toora bilbila kanaa duwwaa 9 duwwaa 8 79 93 65 qofa irratti nu argachuu dandeessu. Bilbilli kun egaa yeroo hundaa banaadha waan ta'eef karaa toora bilbila kanaa yaada keessan illee nuuf qoodaa isiniin jenna. Kanaaf egaa gaaffiin hirmaachisaa keenyas dhiirri gaafa dhalatu maaliif alangee itti aggaamu kan jedhu irratti deebii keessan karaa toora bilbila keenyaa duwwaa 9 duwwaa 8 79 93 65 irratti qubee guddaa ii fi haa dursuudhaanii deebii keessan sirnaan barreessaa badhaafamaa isiniin jenna. Dhaggeeffattoota keenya egaa bakkeewwan garaagaraa teessanii raadiyoo keessan FM 95.6 karaa bilbila keessanii yookiin immoo reediyoodhaan egaa bakkeewwan yeroo ammaa kanatti egaa keessumaa buna funaanuun, buna coruu yookiin immoo bakka tokko tokkotti immoo buna ciruun ni jira. Egaan raadiyoo keessan banattanii hojii keessan hojjechaa nu dhaggeeffachaa jirtu jennee abdanna. Egaan dhaggeeffattoota keenya bakka teessan hojii keessan illee hojjechaa qophii keenyatti bohaaraa akka barattanii abdii qabna. Egaan kallattumaan qophii keenya irratti isin dabarsaa turtii gaarii. Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamoo fi hordoftoota keenya, nageenyi keenya kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabu jecha. Egaan akkuma beekamu torban darbii waa'ee gadaa ilaalchisee kutaa lammaffaa isaa isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Maarreen arrammoo kutaa sadaffaa isaa fi isa xumura isaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Yaadan qalbii keessan FM keenya 95.6 irratti xiyyeeffachuudhaan yaadaan eessayyuu hin deeminaa isiniin jenna. Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turan afeerra. Kanapa gadade bidil bokuni awala be jaaju kullacha sikeli. Kanapa gadade bidil bokuni awala be jaaju kullacha sikeli. Egaan dhaggeeffattoota keenya torban darbee gadaan maalirraa akka jiru kaasnee turre Dr. Dheeressaan yaada isaanii bal'inaan nuuf kaasaa turanii. Egaan arras asumarraa kaanee itti fufnaa. Luba Caalaa Soorimee isin immoo maal jettu? Egaa kun amma bara dheeraa dhiibban uummata Oromoo kanarra baay'ee miidhee uummanni Oromoo miidhamee jira. Machis bakka baay'ee hidhamee tuulanni amma funyaanuma mootummaa jala taa'ee gadaa gadi dhiifnee caasaayyuu qaba of jala. Macha immoo xiqqoo garasittis fagaatee jiru hamma tuulamaa kana funyaan mootummaa jalan turre isaan immoo rakkoo amantaati. Rakkoo amantaati. Amantaan aadaa afaan Oromoo hin kabajeefi. Aadaa isaa hin kabajneef aadaa isaa akka harkaa badu godhe. As tuulama immoo afaan illee aadallee balleessuudhaaf yaalanii garuu aadaa irratti baay'ee
dhiibbaan godhamus tuulamni dhiisuu hin dandeenye sirna gadaa sirnuma gadaatiin dhokateetuma sirna gadaa cabbeetumaatu iyyuu halkan taa'u kan jalqabee sababa dhiibbaan mootummoota durii cabbee akkan ta'eenye gadaa jettanii waliin gadi hin deeminaa jennaan nu seera keenyarraan hafnu jedhanii cabbeetumaa halkan ta'anii seera lafaan geenye jedhanii halkan masan bittinnaani. Akkasi qabsaa'ee ture. Amma dhiibbuma adda addaa amantiinis garagaraatis dhiibbaa hin godhaa. Gadaan kun akka waan waaqaa wajjin wal nama dhabsiisutti ilaalu. Gadaan sirna bulchiisati malee amantii kamiyyuu hin tuqu. Ilaalchi namaa garuu jibbeessarraa kan ka'e amantaa walitti qabsiisanii sirni gadaa kun akka badu godhani. Machi amma ijoolleen dargaggeessi jalaa fedhii guddaa quuqama guddaa qabdi. Gaabbii guddaa qabdi. Maaliif ta'uu dinne uffata aadaa fi uffatanii macha keessa deemuun hin danda'amu jette ijoolleen oolutti himtu. Har'a garuu irreechi iyyuu deebi'ee jira gara machaa kanarratti. Hin deebi'a gadaanis caasaa isaa hin beekanii abbootiin manguddoonni hin beekan caasaa gadaa shananuu maqaa gadaa shanan qabaatanii dabballee irraa itti makoorraa kaasee caasaa gadaa gaditti jiru yoo ijaarratan malee sirni gadaa ammas deebi'ee jechuun hin danda'amu. Kanatti deemuu qaban yaada jedhu qabna. Egaa gadaa muuxannoo walirraa fudhatee itti deebi'aa hin qabata jennee yaadna. Fedhiin guddaatu jira. Sirni gadaa addunyaa irratti galmaa'ee jira. Manni barumsaa amma kutaa 8tti ittiin barachaa jirti ijoolleen sirna gadaa. Kaaree kulamii keessa jira. Waan sirrii hin taane sirreessuun kan nurraa eegamu hayyoota irraayis. Egaa waan gaariitu jira. Gadaan waan gaarii qabaa. Kan gadaan jalaa cites sirna amma Ilubaaboor sirni gadaa egaa addaan cite waggaa 130 oli sirni addaan citee jira. Haa ta'u malee sirni gadaan dur tume bosona irratti tume har'allee kabajamaadha Ilubaaboor keessatti. Namni kasala gubee gurguru hin jiru. Bosonni isaanii akkuma seerri gadaa sun dur bosonaaf tume sun har'allee Oromoo seeru sun harkaa ba'u malee seerri gadaan bosonaaf tume har'allee hojiirra jira jechaadha. Amma fuuldura wanni ta'uu qabu abbootiin gadaa amma uffata aadaa uffatanii abbootii gadaa ta'anii sirna kana baay'ee bakka bu'anii carraaqanii hin jiru. Warri sun abbootii gadaa ofiin jedhanii waltajjii adda addaa deemanii eebbisuu osoo hin ta'in caasaa gadaa kana dakaasanii nu haa diriiru jedhanii hayyuu itti affeeranii caasaa gadaa akka diriiru taasisuu abbootiin gadaa irraa kan eegamu kana. Abbootiin gadaa egaa warri uffata uffatee deemuu waltajjii adda addaa irratti deemanii eebbisanii amma gumiin tokkummaa abbootiis amma abbaa gadaa machaati walitti qabaan gumii tokkummaa abbootii gadaa. Caasaa isaayyuu diriirsuu qaba. Caasaan gadaa tuulamaa kan jalaa dabballeen eenyu amma itti makoon eenyu foolleen eenyu qondaalli eenyu kan jedhu caasaa kanaa hayyoota mari'atee caasaa kana jalaa ijaarrachuu qabu. Abbaa bokkuu isa sirrii ta'e barbaaddachuu qabu. Qaalluu isa sirrii ta'e kan gadaatti qumbii kennee eebbisu. Qaalluu jechuun kan gadaa qumbiidhaan eebbisuudha. Qaalluu qabaachuu qabu. Gadaa shanan wal duraa duuba jirtuun beekanii aangoo seeraan walitti kennuu qabu. Waggaa 8 caalaa irra turuun qaban. Kana godhuu qabu abbootiin gadaa. Ijoolleen barumsa ifeetii gaafii dhiyeessuu qaban. Nu barsiisa seerri gadaa kana moo jedhanii seera gadaa abbootuma manguddoo iyyuu cinqanii qabuu qabu dargaggeessi. Hayyoonni immoo callisanii taa'uu hin qabu barsiisuu qaba. Nama barsiisan jiraan takkaayyuu taa'ee hin beeku hojii mana biyyaatu hin beeku. Ijoollee nan barsiisaa mana murtii aadaa nan barsiisaa hayyoota bakka adda addaa jiranii qorannoo dhufanii namni guyyaatti torbanitti 2-3 oduu nabi hin geenye oolu nan barsiisudha. Maallaqas yoo namni maallaqa itti gaafata oduu waan gaariillee namatti hin himin. Kanaaf uummata sirriitti lafa qabsiisudha. Egaa hayyoota irraa kan eegamu kana abbootii gadaa irraas hayyoota irraas kan eegamu kana. Hayyoota Oromoo immoo barumsa olaanaa qaban. Sirna gadaa muuxannoo akka walirraa fudhatan sirna gadaa sirrii ta'e qoratanii uummataaf dhiyeessuu qaban. Miidiyaatti fayyadamuu qabu. Abbootiin gadaa wal barbaadanii gamtaan abbootii gadaa hin jira muuxannoo gadaan akka walirraa fudhatu. Karoora baafatee karooraan socho'uu qaba. Gaafa yaamame deemuu oduu hin ta'in. Kanaa yoo akkasitti deemee gadaan hin deebi'ee of barbaada. Sirna isaattis hin deebi'a seera isaatti hin bula jedhee yaada.
Tolee guddaa na ulfaadhaa. Dhumarratti mee dhaamsa keessan dhaggeeffatootaan nu gaati haa goolabnu. Dhaamsa kiyyaa keessoo ijoolleen jalaa jirtu sirriitti baradhaadhaa. Nuti eenyu, aadaan keenya eenyu, Oromoodhaan Oromoon maal qabnaa jettee barsiisaas gaafachuu, warri barattoonni barsiisaa gaafachuu, abbootii manguddoota gaafachuu, waa'ee sirni gadaa maalii, nu maal keessaa qabna Oromoodhaaf maali kan jedhu gaafadhaa hin jedhaan barattoota ijoollee barbaadadhaa of barbaadaa. Warri immoo guddatee of wallaale kunis lakki of barbaadaa deebi'aa fi of ilaaladha. Eenyummaa keessaniin boonadha. Eenyummaa ofiitiin boonuun kan biraa jibbuu moti, kan biraa hacuucuu oduun ta'in waan ofii kabajanii qabachuudha. Kan ormaa jala fiiginaayii keenyayyuu baay'ee waan ajaa'ibaa of keessaa qabaa jechaan jira. Fakkeenyaaf Shinooyyee fi Goobeen jala bultii Irreejjatiif akkamitti akka aadaa Oromoo gabbisu. Kuni kaka'umsa uuma waan ta'eef sirba qofaa oduun ta'ee sirna gadaa kanallee barbaadaa wal gaafadhaa. Hin taa'ina hin jedha. Tolee ulfaadhaa. Barsiisaa jaallatamee isin immoo maal jettu? Galaa gadaa yoo laalle osoo gadaan dhaabbata idil addunyaa kan ta'e UNESCOtti hin galmaa'in dura haala ulfaataa fi yookaan immoo haala rakkisaa keessa ture. Garuu qorannoo adda addaa gaggeessuudhaan hayyoonnis biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaas ministeerri aadaa fi turizimiis qorannoo adda addaa gaggeessuun sirni gadaa kun hambaa killiyaa yookaan immoo hambaa qabatamaa hin ta'iin ta'ee garuu ulaagaa UNESCOon barbaadu guutuu danda'a waan ta'eedhaaf sadarkaa adda addaatti qorannoo erga gaggeeffamee ulaagaa guutee erga argamee booda UNESCOtti galmaa'e. UNESCOtti galmaa'uunsaa immoo badiinsarraa baraaraa jechuudha. Erga UNESCOtti galmaa'ee booda sagantaa yeroo duraa keessatti kaaseen ture tarkaanfileen garaa garaa fudhatamaniiru karaa mootummaa naannoo Oromiyaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessatti akka gosa barnootaa tokkotti akka baratamu ta'ee jira. Kun tarkaanfii guddaadha. Itti aansee miidiyaa OBN irratti chaanaaliin tokko OBN gaammee jedhamee waa'ee ijoollee waa'ee sirna gadaa ijoolleen akka barattuudhaaf yaada keessa galchuudhaan chaanaaliin tokko banameera. Kun tarkaanfii addaati. Kunis tarkaanfii lammaffaa jechuudha. Inni sadaffaan yuunivarsiitiiwwan dhaabbilee adda addaa keessatti barnoonni sirna gadaa akka inni baratamu sadarkaa digirii jalqabaa, digirii lammaffaa, digirii sadaffaatti illee akka baratamu ta'ee jechuudha. Kanaaf ammatti maalirra jira isa jedhuu fi ammatti haala gaariirra jira. Garuu guutummaa guututti immoo sirriitti qoratameera, sirriitti bahee mul'ateera jechuun immoo ni ulfaata. Maaliif jennaan yuunivarsiitiis haa ta'u dhaabbilee barnoota adda addaa Oromiyaa keessa jiran hedduu waan ta'aniif dhaabbilee sana keessaa immoo ammaaf dhaabbilee sadii amman quba qabutti dhaabbilee 3-4 Salaalee yuunivarsiitiinis jalqabbiirra jiru. Arsii yuunivarsiitiin akka sana warri kaanis Amboo yuunivarsiitiin, Wallaggaa yuunivarsiitiin itti deemuu akka qaban immoo asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada jechuudha. Ulfaadhaa kabajamaan isiniin jedha. Kanatti aansuun immoo Dooktar Dheeressaa carraa isiniifan kenna. Hojjetaa bakka waloo tokkorraa gara 8 seera dachaa haala naannoo wajjin simsiisuudhaan midhafkachaa wanta naannoo wajjin wal qabate irratti immoo seera haaraa baafachaa yeroo dheeraaf deemeera miidiyaa sadarkaa gara xumuraa keessaa keessumattuu sirnoota naannoo jiran kan akka sirna warra Abissiiniyaa, sirna mootii gonfoo, kan Kafaa, kan Yeem, kan Daawuroo fi sirnoota mootiidhaa kan warra Sanyii kan warra mootii jedhamanii dhaaluudhaan sirna gadaa dhiisanii abbootii gadaa miti, abbootii hookoo miti, abbootii seeraa miti, abbootii alangaa miti, abbootii sa'aa yookaan abbootii dhagaa miti kan sana fidanii abbootii duulaa yookaan moototatu mootii warra jedhamanii duula irratti waraana gaggeessantu keessumattuu garee qondaalaa kan hoogganaa turantu lafa bal'aa gaafa qabatan qoo gujumaaf ta'ee
ofittummaan keessaa dhagahamee sirnoota naannoo jiran mootiin akkamittummaa bulchaa akka jiru naannoo irratti waan arganii mootii guutuuf taasanii umurii waggaa 8 aangoo gadhiisuu didanii aangoo isaanii dabarsanii ilmaan isaaniitti dhaabsisanii gaafa dulloomanii du'an immoo jechaadha. Haala sanaan egaa sirni gadaa kun yeroo adda addaatti rakkina adda addaa irra gahaa fi rakkina adda addaa keessa seenaa dhufe karaa amantiitiinis karaa dhaasaas waa hunda isaa akka gaggeeffame taasifame. Haala kanaan egaa yeroo keessa sirni kun dadhabaa rakkina irra gahaa mootummoonni gonfoo keessumatti iddoo adda addaatti xiyyeeffaman kan akka Maammadochi kan jedhaman warra Yamanuutiin irraa wallootti kan hundeeffaman abbaa Lebboof abbaa Diluulii kan jedhaman warra Sheehii yookaan Yejjuu kan jedhaman Dabrataa Waldatti naannoo Gondarataa Gondar Kibbaatti kan hundeeffaman Ayiboo Aangoon nama jedhamu naannoo 876 Ergaazii immoo 78 immoo 8 Gugsaa Marsoo kan jedhaman 18 Imaam 26 Maariyyeen 29 Doorii kan jedhamus akkasuma 31 keessa Aliyanuudhaa kan jedhamu 32 yeroo adda addaatti warra kaabaa warra Indastaa Walla Sillaasee kan jedhamanii fi Nagdaamee Saba Gaaddis Walduu kan jedhaman 1796 Walla Sillaasee Saba Gaaddis Walduu immoo 22 fi naannoo Simeenitti kan argamu Lamaaran Gabree fa'aa Dambiyaatti Maaluu kan jedhamu fa'aa osoo baay'eedatti xiyyeeffachuudhaan 1827 mana Islaamaa bakka jedhamutti immoo lafa baay'eetti Dooriin fa'aa fi Maariyyeen fa'aa Saba Gaaddis Walduu xiyyeeffachuudhaan naannoo kaabaa guutuutti to'atanii torba tamijjaa naannoo sanaa kaasanii 1853 kan bulchaa turanidha. Yeroo kanatti egaa yeroo bulchaa turan kanatti naannoo kaaba Itoophiyaa guutuu nutti galchanii haa ta'u malee akka duraa sana wiirtuu tokko irraa waa hunda murteessuu osoo hin ta'in inni ta'uu danda'e naannoo isaa akka bulchu garuu isaaniif immoo akka gabbaru kan jedhu seera lafa kaawwatanii seera sanaan sirni gadaa sun ammas taanaan isaan keessatti akka salaatan ta'e ta'uu isaa agarsiisa kaaba Itoophiyaatti iyyuu. Kanaaf egaa Aliiqoo Aangoon 1776 Algiyaaziin immoo 1778 duwwaa Gugsaan duwwaa Maddeemshan Imaam 26 Maariyyeen 29 Aliidhaan immoo 32 kan turanidha. Yeroo kanatti egaa kaaba Itoophiyaa guutuutti kan to'ataa ture Oromoon jechuun ni danda'ama. Garuu gadaa duudhaaleen isaa chaachuu isaa inni tokko mul'ata illee baay'een isaa kan itti hafee fi waggaa 8 aangoo dabarsuun sun hafee umurii guutuu aangoo turanii sana booda immoo ilmaan isaaniitti dabarsuuf ture. Naariyaa keessattis gara Shanangiree keessattis immoo Naariyaa, Buumaay, Goommaa, Jimmaa, Geeraa kan jedhaman hundeeffamanii mootonni adda addaa kan walirraa fuudhuudhaan kan itti bulchaa turanidha. Fakkeenyaaf Limmuun Naariyaa Abbaa Duulaa Teessoon yoo naannoo sana to'atee Bofoo yookaan Abbaa Gumoo kan jedhaman 18 ta'uu garaa ture. Ibsaa yookaan Abbaa Gumoo immoo ilma isaaniitiin kan aangoo ture immoo amma 61 Abbaa Gumoo 61 uummattoota naannoo Agaloo, Gadi Foolaa fi naannoo fa'aa jala galchuudhaan mootummaa Naariyaa duraan ture mootota isaanii Madaanchoo, Go'amchoo, Naroo Xaxxoo kan jedhaman erga injifatanii booda jala isaan galchanii Limmuun Naariyaa mootummaa jedhamu hundeessanii ofii bulchaa kan turan ta'uu isaaniiti. Uumaa kan jedhamu immoo kan Limmuun Naariyaa wiirtuun saqaa ture. Kan Guumaa immoo Adaamii ta'ee
kan jalqaba jalqabe Ilcha Babaloo jedhamutu Ciraa bakka jedhamurraa ka'uudhaan Sabaaruudhaa waradaa Booyyee injifatee mootummaadhaalee Ganuuseetti kan hundeessee ilma isaanii Oomishoo Ilchaa 1830 Cimoo sana booda immoo Abbaa Duulaa Tokkoffaa Jaawee 1854 Duulaan 54 1879 Joobir immoo 79 Firis Abbaa Bookee 85 Duwwaa tokko kan bulchaa turanidha. Naannoo kanaan bililleen yookaan bahuubaa kan baate India bakka jedhamu irraayi. Haala kanaan egaa sanyiidhaan dabarsuudhaan jechuu kan jiru sun dhufee gommaan immoo sadaffaa hundaa'ee sayyoo fi aggaaroo irratti biqiltuu hojjechuudhaan Abbaa Bookee 1829 aaneen abbaa manuu kan jedhaman garuu sirriitti kan hundeessanidha. Naannoo Joorjii Kirtaanguudhaa fa'aa fi kan kana fakkaatan to'atee kan turedha. Jimmi immoo jireenya ibsituu sadarsachuudhaan nama Dikkuu Jaarsoo jedhamuu fi Baabboo Koyyee hanga Makkaa Horee dubartii jedhamtutti dubartiin aangoo siyaasaa qabachuudhaaf gara keessatti baay'ee rakkisaa ture. Garuu asitti mul'ateera Makkaa kan rakkisaa ta'ee fi dubartii ulfataa ta'e mucaa harkatti baattee mucaa dugdatti baattee biyya naannoo biyya to'attee uummata qajeelchuun baay'ee rakkisaa waan ta'eef sirna gadaa keessatti karaa diinagdee fi karaa hawaasummaan dursee yookaan namni aangoo siyaasaa qabachuun baay'ee rakkisaa waan ta'eef bara geejjibni saffisaan turre baay'ee rakkisaa waan ta'eef kanaaf ture karaa diinagdee fi hawaasummaa fi bakka buufamee fi dursi kennamee fi siyaasa keessatti garuu kan hin jirre garuu iddoo tokko tokkotti mul'atu. Makkaa Horee kan jedhamtu dubartii bakka Jimmaadhaa keessatti Dikkuu Jaarsoo Baabboo Koyyee seettan kadhataa fi kana fakkaatan taasisee aangoo fudhattee walii irratti bulchaa kan turte ta'uu isheeti. Gosoota Bukaakoo, Abbulluu, Arsuu, Laaloo, Qolee fi kana fakkaatan iddoo tokkotti kan bulchaa turtedha. Uummata Gaaroo yookaan Booshaa jedhaman wajjiniinis jalqaba lolli yoo ture hoogganaa isaanii Gudoo jedhamu wajjin boodarra garuu nagaan bu'iinsa gaadhaa waliin jiraachaa akka turanii fi akka uummata kana gara Oromootti qabanii Oromoon gosoomsanii waliin jiraachaa turanidha. Garuu yeroo keessa mootummaan gonfoodhaan hundeeffame Hosee Kobbii kan jedhamu yookaan Abbaa Faaroo ni jalqabanii Daangalaa yookaan Abbaan Magaalitti dhufanii garuu sirriitti kan dhaaban Sannaa yookaan Saannaa yookaan Abbaa Jifaa tokkoffaan 1855 Abbaa Reemuu 55 Abbaan Booqaa 59 Abbaan Gommoo 61 1875 Abbaan Jifaa lammaffaa 1875 1933 Dura duubaan hoogganaa turanii baay'ee wiirtuu dagaaginaa wiirtuu qaroominaaf turte. Daakkaan bakka jedhamu albuuda sibiilaa bahee bakka tokko jedhamtu moomaaf qabamee kan wanta adda addaatti nu hojjetanidha. Fakkeenyaaf masaraa jireenya irratti argamu sibiiluma kibee kanaan fakkeenyaaf kan akka mismaaraa fa'aa bocanii meeshaalee adda addaa irraa bocanii hojjetaa turan masaraan sunis kan ittiin ijaarame kanaan jecha. Inni shanaffaa immoo geeraa yookaan bakka caalaa yookaan caalaa yookaan ciraa jedhamutti kan hundaa'edha. Tulluu Guyyii kan jedhamu 1835 hundeesse. Abbaan Baasoo immoo Miceelse. Barraa Goomoo 1838 Abbaan Magaa 1887 Barraa Goo lamaffaan 1887 fuuldura duubaa bulchaa turani. Haala kanaan mootummoonni shanan gibee hundaa'an. Iluu keessatti akkuma sirriitti beekamu Abbaan Duulaa Gosa Tummee Caadhii Qabamu yookaan Abbaan Booraa kan hundeessanidha. Booda immoo kan akka Fatansaa Iluu fa'aa yeroo adda addaatti darbanii kan bulchaa turanidha. Yeroo roorroo cimaan naannoo sanatti babal'inaa Tasammaa Naadootiin Ifaafes kan ofirraa hojjetaa turanidha. Guutuutti garuu isaanis ta'ee mootummoonni shanan gibees mootummaan Iluus mootummoonni Leeqaa jedhamtee kan bakka Bulaan hundeeffamee Kumsaa Moroodaan baay'ee cime. Leeqaa Qeellan kan naannoo Gidaamitti fi Dambidollootti Dootee Tulluutiin
sirriitti cimee hundeeffame. Seerota duraan turan seerota akka seera makkoo bilifaa guutuutti balleessuu danda'u seerota amma tokkotti buusiisanii hawaasni rakkina isaanii walitti jidduu jiru yookaan hariiroo isaanii akka ittiin cimsatan akka fufan taasisan garuu mootiin yookaan abbaan duulaa mootitti hojii jiranii umurii guutuudhaan goora turanii inni duraan immoo mootii dabarsuudha. Kana jijjiiran malee caaseffamni hawaasaa sirna gadaa sana turuu danda'a. Sirni fakkeenyaaf gosa gadduu walitti balleessu. Mootonni kun qophaa isaanii bulchaa sun ture. Isaan jala kan isaaniin to'atan namoota aangoo cimaa qabantu turan. Abbaan Oromoo ittaanaa mootiiti. Akka muummicha ministeeraa biyyoota pirezidaanshaalawatti ilaalamuu danda'a. Yookaan walmakiinsa. Abbaan Meezan qabaa maallaqaa ministeera Dantaalaa fi abbaan Gaangoo Daggee yookaan abbaan Keelamu daangaa kan to'atudha. Waraana daangaa jiru kan to'atee daangaa ittisuudha. Lammiin ambaasaadara abbaan Koroo yookaan abbaan Burqaa bulchaa Korooti. Abbaan Gandaa yookaan abbaan Nagaa itti gaafatamaa kutaa Korooti. Abbaan Funyoo yookaan abbaan Goosii itti gaafatamaa biraa yookaan galii kan funaananidha. Abbaan Jigaa yookaan abbaan murtii fi murtii sirmaa kan kennu. Keessumattuu miila Shanee, Reejjii, Togoo, Kurree, Jigaa kan jedhamtu jaarmiyaaleen hawaasaa jiru kan ittiin rakkina fudhatan, kan ittiin haraa buusan, kan ittiin uumaa baasan sana keessatti abbaan Jigaa abbaan murtii sirmaati. Abbaan Qawwee immoo waardiyyaa dhuunfaa mootii fi waraana biyyaalessaa kan hoogganudha. Kanaafuu mootiin humnaa ol yoo isaan to'achuu yaale yookaan uummata miidhuu yaale kan aangoorraa mooticha darbachuu danda'an uummanni akka tokkotti finciluu kan danda'u mootiin akka waaqaatti kan ilaalamu osoo hin ta'in akkuma namaa kan garuu ulfina qabu nama ulfina kan qabudha nama kamiitti haala sanaan kan ilaalamudha haala sanaan to'ataa turanii dhiibbaan kun egaa cicciinsa gadaatiif gahee mataa isaatti qaba. Gadaan umurii guutuu bulchuu yommuu waggaa 8 duwwaaf kan namaaf aangoo kennu. Mootonni kun garuu yookaan abbootiin duulaa kun garuu aangoo isaanii bira dabarsanii waggaa 8 bira dabarsanii umurii guutuu amma lubbuun jiranitti gaafa lubbuun turan immoo ilmaan isaanii kan kudhaansisu sun mootummaadhaan ilmaa mootummaa gonfoofte sun egaa dhiibbaa jalqaba gadaadha. Achi immoo gadaan akka duudhaalee isaa guuttatee hojiirra nuun seerota isaa kan akka buli kan taasisu jalqaban booda garuu labsiidhaan kan taasisu immoo sirna nyaatanii fi kunis egaa ibsaa baay'ee wal'aan socho'aan waan bara baay'eedhaaf itti taasifamee sirna nyaatanii kana of taasisuu waan godhanii jiru. Sirna Oromoodhaa sirna isaaniitiin bakka buusanii sirna gadaa balleessanii sirna isaanii kaabarraa fidanii sirna qabiyyee sirna hariiroo hawaasaa, sirna amantii, sirna adda addaa, sirna waamaraa kan isaanii fidanii uummata Oromoo irratti fidanii sun egaa sirni gadaa akka iddoo baay'eetti sirna labsiidhaan akka dhaabbatu. Iddoo tokko tokkotti immoo ji'a qofa ta'ee waggaa 8 qofaan kan yaadatamu akka aadaa qabatti kan yaadatamu taasifamanii sun egaa waa baay'ee burjaajii baay'ee kan ta'e namni gadaadhuma isaallee wallaallee umuriidhaan isin deemaa ture sun hafee namni buttaannaa qaba aangootunnaa dhufu umurii waggaa 40 sun ta'uu nafee ijoolleen xinnoonis yeroo itti 40 abbaa isaanii ga'ee 40 abbaa isaanii kabajatu dhufe. Jaarsi du'a ga'ees immoo yeroo itti 40 abbaa isaatii isaa dura ga'u tokko tokko sirmayyuu iddanii ta'e booda 40 abbaa yookaan taatanuun sun sirni raawwata. Kuleegaa bujjira adda addaa fi sadarkaa gadaa isaa irraa jechuun dabballee, gaammee, foollee illee tokko mul'ata. Dabballeen sirba keessatti ni mul'ata. Garuu akka duraa sana umurii isaatti namni dabballee ta'uu nafi waggaa 40 keessatti waggaa gara umurii isaa yeroo du'a ga'etti fa'aa dabballee yeroo ta'u jira. Kuleegaa burjaajii baay'ee fi Booranaa fi Gujii keessatti qabatee tumatti buufee umurii masaa namni kan dhalchuu danda'u yerootti gadaa gadooma isaa keessa jiru qofa.
seeruma eegee maka baasee mormaatti sirni sana keessa darbaa jechaadha mormaatti magalamuu jechuudha. Sun garuu iddoo biraa kamicha keessatti tuulama keessatti yaadansi koomandoo keessatti ituumbanni keessatti raayyaa seenuu keessatti baay'ee dadhabaa deemee namni yeroo itti fuudhus yeroo itti ijoollee argatus yeroo itti guddaa qalus jira turbuuftamee waa baay'ee egaa kana keessa galee sana deebisanii haaromsuu akka duraa sanatti amma danda'amee namoota dhaloota umuriidhaan ijaaranii itti deemuu barbaada. Sanatti deemuutu rakkina ta'ee namni umurii jiru irratti ilaala sirra jireedha. Gadaasaa yookaan gogeessa isaas wal ilaalu jira. Gogeessa maalii keessa naa gadaan jiru sana naa gadaan dhaabatu sana gogeessa maalii keessa akka ture hin beeku namni fa'a. Keessumattuu Maccaaf Tuulama keessatti baay'ee rakkataa jira. Keessumattuu gara Maccaatti baay'ee rakkina guddaa jiru. Booranatti garuu namni haxinnaatu ijoollee madaba. Gadooma abbaa isaanii keessatti galatan dabballee ta'a. Dabballee kan jedhamu immoo deemee waggaa 40 isaatti aangootti dhufa. Samma gadamuu hojii ga'uutu eeggateetuma deema jechaadha. Adeemsa isaa naqaa isaa eeggateetuma deema malee kan wal jala dorgotamee fi bulchaa hin taane jechaadha. Garuu gara Maccaaf Tuulamaa kan bakkeewwan birootti garuu rakkina sana jira. Rakkina sana furanii egaa deebisanii haaromsanii haxinnaatu waggaa dhaloota dhufuuf sirriidhaan sirreessanii itti deemuu barbaada. Kan ammoo egaa hundumtuu wal dhaggeeffatee gadi taa'ee ofiif bareedaatti maalidhaa jedhee beeksisuu osoo hin ta'in sadarkaa maalirra hin jira. Ogeessi gadaa qophaa'anii kan jedhu sana hubatee haxinnaatu dhaloota taanuuf qajeelchanii darbuu barbaada. Sanaaf immoo egaa wal dhaggeeffachuu ofittummaa irraa bilisa gochuu ofittummaa dhiisanii hawaasaaf yaaduu, egereef yaaduu, dhalootaaf yaaduu sana barbaada jechuudha. Kanaaf kan ammoo hojjechuudhaaf egaa hundumtuu gahee mataa isaa qabachuu qaba. Qorannoo adda addaa gaggeessu qorannoodhaan hubannoo uummataaf kennu, hubannoo namoota hayyuuwwan yookaan immoo maanguddoota aadaa beekan irraa hubatee qoratee qorannoo sana immoo hawaasaaf akka gahu akka qaqqabu hawaasni akka sirriitti taasisu wanta amma jalqabame kun barnoonni gadaadhaa sadarkaa manni barnoota sadarkaa tokkoffaa irratti kennan kun gabbatee cimee sirriitti qorannoodhaan kan deeggarame ta'ee yeroo yerootti haaromsa yookaan gulaalaa seeca'aa ilaalaa wantu adeemsa gadaadhaa adeemsa dhaloota hanga du'aatti yookiin dabballee magalamuu jiru sana sirriidhaan uummanni akka hubatu ogeessota gadaas akka hubatu caasaa aangoos akka hubatu caasaa bulchiinsaas akka hubatu baay'ee barbaachisaa ta'a. Haala sanaan haxinnaatu har'allee bulchaa jiru baay'atee namni gahee isaa iddoo isaa yoo wallaalillee dhaloonni taanu akka sirriitti barataa barachuu qofa miti immoo shaakalaa waan sanaa akka guddatu taasisuun hundumarraa kan eegamudha. Keessumattuu maanguddoonni dhaloota haaraa barsiisaa itti guddisuun dhaloota itti guddisuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Biyyeen dhaamsa koo gaaffimaan dura jedheedha. Yeroo dhaggeeffachuu qaba. Yeroo dhaggeeffateedha yoo waliin mari'ate yoo marattaa'e yoo laafilaanee ta'ameedha gadaan sirriitti haaromee caasaasaa fi amaloota isaa guutuu wajjin hojiirra ooluu kan danda'u. Inni yuuniskootti galmaa'e kunis caalmaa qaama jireenya hawaasichaa jireenya hawaasichaa ta'uu kan danda'u yoo hundumtuu dhaggeeffateedha. Gadaan immoo hamilli isaa of haaromsaa waan ta'eef haala yeroo wajjinis rakkina jiru keessa isaatti qaawwa jiru guuttatee kan deemuu danda'udha waan ta'eef kanaafuu wal dhaggeeffachuu, wal hubachuu, waliin mari'achuu, laafilameedhaan, marii maraffaadhaan yoo dhaggeeffatametti deemame waan ta'an hin jiru lafa kanarratti kan jiru. Tole keessummoonni koo yaada keessan nuuf qoodaa turtan ibsa bal'aa hawaasa keenyaaf kennaa turtan guddiseen isin galateeffadha. Ammallee beekaa taa'ayyuu nuuf ta'a jiraadhaan isiniin jedha. Akkasumas dhaggeeffattoonni keenya yaada keessaniin osoo nurraa hin fagaatin nu dhaggeeffachaa turtan guddiseen isin galateeffadha. Kanammaa gadaadhee bineeldi bokuuni awwaalaa ba'ee jaajuu kallacha siqeeni. Kanammaa gadaadhee bineeldi bokuuni awwaalaa ba'ee jaajuu kallacha siqeeni.
Hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo qophii kana keessatti waa'een gadaa Oromoo jiruuf jireenya guyyuu Oromoo hunda ta'uun isaa nama hin shakkisiisu. Egaa gadaan eenyummaa Oromoo, seera Oromoo fi sirna diimokiraasii addunyaa kan caaludha. Sirna nagaa, haqaa fi sirna walqixxummaa dhugaan itti mirkanaa'udha. Gadaan karaa duudhaa isaa isa ganamaa ittiin dhimma bahuu fi tiksuun nageenya addunyaa kanaa mirkaneessudha. Wallaalaan bitaachaa bishaan cina dhaabbatee dheebota isa jedhan akka hin taaneef waan qabnutti dhimma haa baanuun dhaamsa keenya jechaa qophii keenya itti yaannee gadaa irratti xiyyeeffate. Egaan gadaan yeroo gabaabaan ibsamuu baatullee qophiin keenya waa'ee gadaa asuma irratti guduunfina. Qophicha kan qopheesse Guutaa Dirbabaati. Seenessuun isin biraan ga'aa kanan ture ani Daraartuu Alamaayyooti. Torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaan nuuf jiraadhaa. Horaa bulaa deebanaa. Walitti deebinee jirra dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo. Amma immoo dhaamsa keessan kan irraa barachaa akkasumatti bashannantan isiniif dhiyeessina. Turtii gaarii. Maqaan koo Gammachiis Fayyeeraan jedhama. Barsiisaa Yuunivarsiitii Mattuuti. Galatoomaa jechaa baacoo tokko ni qaba. Duriitii jedhama. Abbaa warraa fi haadha warraa tokkotu turanii. Abbaa warraa kun gaafa bakkeedhaa galuu itti dubbata ture haadha warraa isaatti. Baay'ee aarti turte. Achi maaliif halli koo ittee abbaa warraa ishee kanallee hiikuudhaaf yaaltee gara hangafa isheetii tokko dhattee maallaa wayyaa abbaa warraa koo kun yeroo hundumaa natti dubbataa. Nani hiikaa jette. Obboleessi ishee kun nama bishaataa waan ta'eef qoyii dawaa isaa nan beekaa jedhee turii dawaa isaa nan beekaa jedhee mana ishee dhaqee bishaanuma mana isaa keessaa qabu mana obboleettii isaatii kana duuba kaa'ee dhaqeensii fidaa dawaa isaa sidhiisaa jedhe. Egaa dura amala isheen beekaa dubbattuudha. Namummaa isheen dubbatti nama waama xiqqoo dubbattuudha. Abbaa warraa ishee kun silas kan itti dubbatu sababuma isheen dubbattuuf jechuudha. Achi bishaan sana ulleedhaan waraabee mana duuba kaa'ee fideetti kennee kuni qoricha dawaadha kuni gaafa abbaa warraa kee gara manaatti dhufee galuusaa agartu afaan keetti buuqqadhuutii yeroo inni diidaa dhufu kana bishaan buusiifiitii wanta inni barbaadu kenniifi hanga inni rafutti immoo afaan kee keessaa hin tufinii jedhee gorsaa. Erga inni rafee booddee garuu tufii ganamas yeroo sa'aatii 12tti kaatee yookaan yeroo 12 kaatee ciree hojjettu habbuuqqadhuutii ciree qopheessuu jalqabii afaan keetti qabadhuutii jedha. Achi akkuma inni jedhe kana gootee galgala sana utuutti hin dubbatin bulee jechuudha abbaa warraa ishee. Ganama mana obboleessa ishee kana dhattee maali abbaa warraa koo natti hin dubbatin buleedhaa jetteetti dubbatti. Akkasii gara fuulduraatti ittuma fufatii qorichichuma fudhachuutti fi sidhii isaatii jedha. Haa ta'u jettee hangafa ishee waan ta'eef hin dhageessi. Akkuma kana goote Booris Iftaanis jechuudha. Achi booda garuu jalaa dhume qorichi kun yookaan dawaan kun jechuudha. Achi akka inni dabaluufiif obboleessa ishee kana gaafatte kottu jedhee waamee mana isaatti taa'ee wajjin haasa'eeti. Ilaa ani silayyuu dawaa miti kanan sii kenne bishaanuma mana koo keessaan fidee sii kenne. Garuu asirraa wanta dubbattu abbaan warraa kee akkanatti dubbatu kan godhe sima mataa keedha. Yeroo inni bakkeedhaa galuu itti dubbatta. Waan xiqqoo yoo inni dubbate ati immoo 10 haasofta. Abbaa warraa kee isa kanatu akkanatti dubbatu godhe malee ofii waa balleessee miti. Kanaafuu
gara fuulduraatti gaafa inni manatti galu ittiin dubbatinii tasgabbaa'ii jedheetii rakkoo kana isa isheen keessa turte irraa furee jarris utuu waliin hiikin hafan jedhama. Asirraa egaa maal hubannaa al takka rakkoodhuma ofii keenyaa uumnuuniti rakkoo kan biraan akka nutti dhufu goona jechuudha. Kanaafuu dawaas ta'uu dandeenya, rakkoos ofitti ta'uu dandeenya jechuudha waanuma goonuuni. Galatoomaa. Egaan dhaggeeffattoota keenya hanqina yerootiif qophii keenyaarraa goolabuu fi dirqamnee jirra. Garuu qophii keenyaarraa utuu hin goolabin deebii gaaffii hirmaachisaa keenyaa al tokko isin yaadachiiseen deebii isaa isinitti hima. Egaan Oromoon dhiirri gaafa dhalatu maaliif alangee itti aggaamuu kan jedhuuf egaa akkuma beekamu aadaa Oromoo keessatti alangeen adabbiif kan fayyadamudha. Egaa alangeen adabbii bakka bu'a. Kanaaf egaa Oromoon seera barii, safuu barii, nama naamusaa ta'ii jechuudha yoo jettanii deebii sirriidha. Egaan dhaggeeffattoota keenya walumaa galatti qophii keenya har'aarraa waan hedduu barattaniittu jennee abdanna. Egaan qophicha qopheessuu fi keessummeessuudhaan isin faana kanan ture ani Guutaa Dirbabaati. Torban ammoo torban nagaa kan jaalalaa nuuf haa ta'u jechaa qophii biraatiin immoo hanga deebinee wal arganitti nagaan nuuf tura.